dhalatanii guddatanii akkana boolanii biyya keessatti illee mootummaan hojjetaa kunniin poolisoonni sagalee dhageessifataa jiran qeerroon takkas naamusni balleessee hin jiru sagaleen keessan ol ka'eera ka jedhu qofa ijoolleen deemuu didanii sagalee dhageessifataa jiran polisootaaf Free Jawar Muhammad kunniin poolisoota sagalee dhuma dhageessifachuun sagalee dhuma dhageeffataa jira kunniin poolisoota daa'imman as keessa dhalatanii poolisoota kan ergee jedhe akkuma beekamu imbaasii Itoophiyaati as keessa jira poolisoota tokko nan marsee eega sagaleen nu jeennes hin jiru kana kan hojjetu ammoo imbaasii Itoophiyaati imbaasii Itoophiyaa kan biyya Faransaay keessa jiru waan kana hojjeta isaaniif nyaata bitee hoteela qabee warroota hiriira yaadatanaaf nyaata bitee hiriira baasanii akkuma margaa jirtan kana sagalee keessan dhageeffachuu yakka jedhanii poolisoota nu erga kana kan hojjetu ammoo imbaasii Itoophiyaati imbaasii Itoophiyaa kan biyya waan keessa jiru waan ta'eef sagalee daa'imman biyya keessa fixaa jiraniif haadha isii biyya keessa ajjeesaa jiraniif obboleessa isii biyya keessa ajjeesaa jiraniif sammuu nagaa dhalattee biyya nagaa keessatti sammuu nagaa hin dandeenye daa'imman biyya keessa dhalattee biyya akkana boo'aa jirti biyyifatanii sagalee dhageessisaa jiranii garuu kan kana gochaa imbaasii Itoophiyaati imbaasii Itoophiyaa kan biyya Faransaay keessa argamu. poolisoonni imbaasiin Itoophiyaa ergee jedhe akkuma itti fufee jira homaa isaa wanti balleessanii illee hin jiru akkuma margaa jirtan qeerroon sagalee isaanii dhageessifataa jira akkuma itti fufee jira